Reef gaachanni uummata Oromoo waraanne bilisummaa Oromoo duulaa cichoomna kaayyoo jedhuun tarkaanfiisaa goolee Oromiyaa mara keessatti jabeessee itti dhufeera. Halluma karaan waraanni faashistii Abiyyi Ahmad yeroo ammaa kana yaaddoo guddaa keessa galuun kaan uffata ishee baastee baqachaa jiraachuu fi akkasuma kaan immoo waraana bilisummaa Oromootti harka kennachaa jiraachuun beekameera. Haa ta'uutii yeroo ammaa kana raafamni guddaan mootummaa Biltsiginnaa keessatti uumamee jiraachuunis barameera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo meeshaawwan gurguddaa irraa hiikkachaa kan jiru yoo ta'u, yeroo ammaa kana dishqaa bireenaa akkasuma immoo moortaraa fi meeshaalee gurguddaa irraa hiikkachaa jira. Gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo guyyaarraa kana fakkaata. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraana faashistii PP du'aa fi madoon adabuun 21 harkaan qabe. Reef gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP zoonii giddugaleessaa keessatti fudhatu jabeessee itti fufeera. Haaluma kanaan jajjabeen woboo lixa shaggar aanaa meettaa roobii ganda kuyyuu qicee fi qullaa laga roobitti tarkaanfii guggubduu waraana maafiyaa PP biyyaa irratti fudhateen rasaasaan akaayee baarudaan macheessuun injifannoo culluqaa galmeessee jira. Kormiiwwan zoonii giddugaleessaawwan tarkaanfii boonsaa waraana PP shaamballii 2 irratti fudhate kanaan loltoota Abiyyi Ahmad irraa 69 boqachiisuun 91 madeessee 21 harkaan qabeera. Gama meeshaatiin qawwee AKM 43 isnaayipara 2 fi boombii fi rasaasa hedduu irraa eeguun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisanii jiru. Abdiin sabaa woboon qondaaltonni Biltsiginnaa humna loluu irra hin jiru cabsineerra yeroo akkasii gidduutti fixna bakka isaan seenan seennee adabbii cimaa kennaafii jirraa fi balleessineera jechuun eebba waraana isaanii fi miidiyaa irraa lallaban qabatamaan dirree lolaa irratti gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraana isaanii akka baala harcaasaa fi meeshaalee irraa hiikaa jiraachuun ni beekama. Woboon lixaa shaggar aanaa bargaa keessatti loltoota Abiyyi Ahmad 190 irraa boqachiisuun 45 ol booji'e. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa zoonii giddugaleessaa godina lixa shaggar aanaa bargaa keessatti fudhateen waraana faashistii PP irraan kasaaraa hamaa qaqqabsiisee jira. Tarkaanfii aanaa adaa bargaa ganda deebisaa hangaasaa fi olonkomii keessatti fudhateen injifannoo culluqaa diina afaan qabsiisee bira boonsee waraana faashistii PP irratti goonfatee jira. Tarkaanfii jajjabduu qorannoon irratti fudhatame kanaan waraana Impaayera Itoophiyaa irraa loltoota 190 battalatti irraa yoo boqachiisu 150 madeessee 45 ol harkaan qabee jira. Gama meeshaa fi dugda diinaa irraa hiikkatee itti fayyadamuun qabsoo irraa kan jiru woboon tarkaanfii kanaan gama meeshaan PKM 1 snaayipara 2 AKM 170 raadiyoo qunnamtii fi rasaasa 10,000 irraa ekeera. Qondaalonni Biltsiginnaa balbala nagaa cufanii duula lolaa gaggeessuun qabsoo bilisummaa Oromoo cabsuuf tattaafatanis jajjabeen woboo afaan isaan beekan qawween haasofsiisee ajjeesee madeessuun dhibbootaan booji'aa fi irraa hiikaa jiraachuun lolli torban kana zoonii giddugaleessaa keessatti gaggeeffame ragaa ba'a. Tuma fufuun woboon zoonii giddugaleessaa kaaba shaggarii fi lixa shaggar keessatti diina du'aa fi madoon adabeera. Reef gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii ilaalessaa zoonii giddugaleessaa keessatti waraana faashistii PP irratti fudhachuu itti fufeera. Haaluma kanaan kaaba shaggar baay'insaa magaalaa Fiichee bakka addaa torban ashee jedhamu irratti tarkaanfii ilaalessaa waraana maafiyaa PP irratti fudhateen waraana PP daaraa gochuun waraanni tokkoo fi patroolii tokko gubee barbadeessee meeshaalee waraanaa irraa hiikkatee jira. Godinuma kaaba shaggar aanaa kuyyuu bakka addaa qarree ta'aa jedhamtutti jimaata darbe tarkaanfii ilaalessaa fudhateen du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Lola kanaan meeshaalee gurguddaa fi waraanni PP booji'amuun barameera. Woboon godina qeellam aanaa sadan caanqaa keessatti diina adabe. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo lixaa zoonii lixaa tarkaanfii humnaa waraana weerartuun Impaayera Itoophiyaa irratti fudhatu jabeessee itti fufuun har'a ganama birgeediin Odaa Kaarraa Cibraan Hangaasuu gamni Xaabuttaan gumaa guddaa barii barraaqaan godina qeellam wallaggaa aanaa sadan caanqaa mandara 8 iddoo addaa arbii jedhamu tarkaanfii fudhatee jira. Tarkaanfii mooraa isheetti itti seenuu rasaasan akaayee baarudaan macheessee olii fi gadi fiigsuun fudhateen battalatti loltoota Biltsiginnaa 7 irraa boqachiisee 15 ol madeessuun injifannoo culluqaan galmeessee jira. Abdiif gaaddisni uummata Oromoo woboon tarkaanfii guggubduu fudhate kanaan qawwee AKM 6 rasaasa PKM 1,000 yoo hiiku waraana Abiyyi Ahmad tokko ammoo jira booji'uun meeshaalee waraanaa adda addaa irraa dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof gali. Godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa ayyaana keessatti reef gaachanni uummata Oromoo woboon
lukkeelee diinaa adabuun injifannoo boonsaa gonfateera. Abdii fi gaaddisni uummata Oromoo oboon zoonilee waraanaa cufa keessatti waraanaa faasistii PP irratti filaalessaa fudhachuun injifannoo boonsaa galmeessaa jira. Haaluma kanaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa birgeediin Eebbisaa Addunyaa fi Marartee fi Waantin Abdiisaa babal'aa guyyaa har'aa barii barraaqaan godina Baha Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaanaa gabaa jimataa keessatti tarkaanfii maafiyaa PP irratti fudhatuun du'aa fi madoon adabuun kan haftee mooraa ishee keessa gugsee baasuun xaa'oo dachee Oromiyaa taasisee jira. Tarkaanfii humnaa diinaa irratti jajjabeen booboo fudhateen loltoota Abiyyi Ahmad 39 irraa boqachiisuun hedduu madoo dandambii hin qabneen adabeera. Qawwee AKM 27 fi rasaasa 2000 fi akkasuma reenjarii 10 irraa hiikuun galii qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira.